Ega Hacaaluuni kan kanaadha isaa ta'uu malee Hacaaluun kan biyyaati. Hacaaluun kan saba Oromooti. Hacaaluun kan saba Oromooti. Hacaaluun immoo ilaa yaa qeerroo yaa qarree nama namanina nama jaadhaa malee nama namanina nama jaadhaa malee nama namanina nama jaadhaa malee maaliif kan jedhe Hacaaluun namanni amanu namanni jaalatutti geessee balleessise. Diina Hacaaluutti beekneera dhageenyeera. Haadha waan goonu qabnu humna hin qabnu harka mootummaa jala galaniiru otoo naannoo kanatti jiraatanii allaqa namaa waggaa 75ti cuubeen waan amma boqoqsee harka koo mootummaatti foorsiitti kenna. Kun hin ta'u egaa dawoo argataniif isaan dawoo jala jiru. Yaa qarree yaa qeerroo nama namanina nama jaadhaa nama jaalachuun seeru nama aanuun immoo nama balleessa nama namanina yoo waan namanina egaa Hacaaluu waan buusaa maaru Hacaaluun duuna jira akkatti jiru umurii isaa xinnoo sana keessatti waan baay'ee hojjeteera. Itoophiyaa biyya isaa keessatti bichaa miti addunyaatti beekameera. Addunyaa gubbaatti beekameera. Hacaaluun jira. Dhala qaba immoo dhalteera. Ijoollee qaba. Ijoolleen isaa jirti. Ijoolleen isaa guddattee dubbattee akkuma isaa taatee akka iddoo inni ga'e geessu immoo waan hin shakku hin qabu. Egaa kana warra amasitti argamtan kuni Hacaaluun isin jaalataa isinis Hacaaluu jaalattu. Kanaaf asitti argamtanii egaa waan jireenya isin haa kennu rabbi jireenya as kennu warra siidaa kanas immoo hojjetee siidaa kana asin ga'e waan nagaa kennuufi biyyi keenya nagaa taatu Oromiyaan nagaa taatu yaalmaan Oromoo nama jaaladhaa malee ammas deebi'een dubbadha nama namanina nama amanattu nama balleessa nama jaaladhaa jaalachuun giddiidha amanuu qofa nama namanina kan waan jedha egaa fayyaa naa ta'a. Tole ulfaadha abbaa keenya sin jiraadha. Taansuudhaan pirezidaantiin yuunivarsiitii Amboo Taasisaa kanaa warreen milkaa'ina siidaa kanaatiif qooda gumaachisaniif akkasumas